Akkaawuntii feesbuukaa akkamitti gubuu dandeenya? Feesbuuka lama sadii yoo qabaanne feesbuuka nu barbaachisne tokko yoo ofirraa gubuu barbaanne akkamitti akka ofirraa gubuu dandeenyuun isin barsiisa. Karaa salphaa ta'een daqiiqaa muraasa keessatti akkamitti akka ofirraa itti gubuu dandeessan viidiyoo kana keessaa ni argattu jechuudha. Gaafii maamiltoonni keenya yeroo hedduu irra deebiin gara keessaa fi gara komantii illeetiin gaafatan keessaa feesbuuka lama sadii yoo qabaanne akkamitti ofirraa gubuu dandeenya? Fakkeenyaaf silkii namarraa binne silkii san hoggaan feesbuuka irratti banne jenne feesbuukuma nama saniitu nutti olbaa akkamitti ofirraa gubuu dandeenya jettanii gaafii adda addaa kan na gaafattaniif anillee gaafii keessaniif deebii kan ta'u viidiyoo isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hordoftoota kiyya hanga dhuma sagantaa kanatti like share subscribe gochuu hin dagatina. Namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsa nafaana bu'aa. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Feesbuuka nu barbaachifne akkamitti ofirraa gubuu dandeenya? Feesbuuka namallee yoo bilbila keenya irratti banamee jiraate bilbila keenya irraa nuuf hin badu jechuudha. Kaansel hin ta'u jechuudha. Akkamitti ofirraa balleessuu dandeenya? Akkaawuntii kan namaa ta'e keenya ta'e jechuudha. Akkamitti bilbila keenya irraa balleessuu dandeenya? Akkaawuntii feesbuuka kan jedhu isin jedhee ture heeyyi ammallee suman isin barsiisa hanga dhuma viidiyoo kanatti. Yoo viidiyoo kana kan ilaaltan ta'e hordoftoota kiyya salphumatti harka keessaniin feesbuuka isin hin barbaachifne ofirraa gubuu ni dandeessanii jechuudha. Akkamitti akka gubdan amma isin argisiisa. Ani amma Facebook kiyya keessa seeneetiin jira. Hordoftoota kiyya Facebook tokko gubeetiin isin argisiisa jechuudha. Hordoftoota kiyya Facebook kana maqaan isaa maal akka ta'e illee mee walumaan ilaalla. Sirriitti akka isiniif galuuf jechuudha. Kunoo amma asirratti Facebook useena san kan jedhu kana jechuudha. Gubeetiin isin argisiisa jechuudha. Hordoftoota kiyya nafaana bu'aa kana godhuuf jechuudha. Muraa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Ani amma kiyya mallattoo raajifannoo asirratti wanti natti argisiisuuf peejii walii hin qabsiifne jechuudha. So kanaaf akkamitti akka guban isin argisiisa jechuudha. Hordoftoota kiyya asirratti eega haala kanaan isiniif dhufe settingiin gubbaa kanarra jira irratti cuqaastanii jechuudha. Settingii kana bilbilli hundinuu ni qaba. Yoo hin qabaanne immoo jala kanaan ol harkistanii jechuudha. Setting and privacy ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa. Setting ka jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Amma Facebook kana already gubuuf hin deemaa jechuudha. Sana booda yeroo inni haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufe hordoftoota kiyya isuma tokkoffarra jiru kana jechuudha. Personal data ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufe hordoftoota kiyya maqaa keessanii fi profaayila Facebook keessanii haala kanaan qabatee isiniif dhufa jechuudha. Hordoftoota kiyya yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe suuta jettanii akkanatti ol harkistanii jechuudha. Ammallee kun asirratti personal data ka jedhu kanarratti lammaffalleef isumarra cuqaastu jechuudha. Sana booda lakkoofsa isin Facebook kanaan qabdanillee haala kanaan isiniif fida jechuudha. Guyyaa dhaloota keessanii waliin haala kanaan isiniif fida. Yoo duraanillee lakkoofsa Facebook keessanii hin beekne haala kanaan Facebookni kun keetii lakkoofsi kun kan keetii kan lakkoofsi Facebook kanaan baname isa kana jedhe jalatti nuuf barreessaa jechuudha. Hordoftoota kiyya birthday keenyallee haala kanaan as nuuf kaa'aa jechuudha. Tole amma akkaawuntii kana gubuuf deemnaa jechuudha. Kanaafuu kan dhumaa kanarratti gadi buunee maal goona? Akkaawuntii ownership and control ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirratti mata duree lama qabatee isiniif dhufa jechuudha. Isin kan isinirraa eegamu kamadhumaa kanarratti gadi buutanii jechuudha. Isa kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii kara fuula duraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan Facebook kana maqaa isaa isiniif baasa jechuudha. Irratti cuqaasan maquma keessan kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Amma gubuuf deemnaa jechuudha Facebook kana. Sana booda jechuudha haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Ammallee mata duree lama qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti gadi buutanii hordoftoota kiyyaa delete account ka jedhu kana fuuldura sanduuqaatu jira yookaan geengootu jira jechuudha. Geengoo kana keessatti halluu kana asirra gadi buustanii asirratti dibduu jechuudha. Nama kunoo asirratti gadi buuseen jira jechuudha. Yeroo asirratti gadi buustan hordoftoota kiyyaa maal gootu continue bakka jedhu kana cuqaastu jechuudha. Guutumatti gubuuf deemtanii jechuudha. Amma Facebook kana hubadhaa jechuudha. Sirriitti adda baafadhaa. Kuni amma akkaawuntii isin hin barbaachifne Facebook isin hin barbaachifne guutummaan guutuutu hanga dhumatti kanama boodallee deebifatu hin barbaanne jechuudha. Kan akkanatti gubuuf deemtan amma continue jennaan eega asirra geengoo kanarra kaayyannee kan gadii kanarra eega kaanee delete account ka jedhu kanarra eega kaanee jechuudha. Continue bakka jedhu kana cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Nama irratti cuqaasa.
sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa hordoftoota kiyya asirratti keessan jechuudha mallattoo raajifannoo tana qabatee isiniif hin dhufu jechuudha yoo ofirraa gubuu barbaadan sababnis jechuudha ani amma isin argisiisuuf jeen akkaawuntii haaraa banee peejii waliin qabsiifne akkam peejii wal qabsiisu nagaafataa jira jechuudha hordoftoota kiyya tole amma jechuudha isa kana gubuu waan hin deemuuf jechuudha asirratti koontiiniyuu jedheen kara fuulduraa deemaa jechuudha amma gubuuf hin deemaa jechuudha Facebook kana sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha asirratti maaliif akka gubuu barbaannu jechuudha Facebook kana maaliif akka delete godhuu barbaannu jechuudha nu gaafataa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu isin maal gootan jechuudha Facebook kana guututti gubuu deemta waan ta'eef jechuudha isa kanarra kaayattu jechuudha gadi buutanii my account was hacked ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof halluu dibdanii jechuudha geengoo kana keessatti eega akkanatti jechuudha amma kana jechuun fakkeenyaaf akkaawuntiin kun akka haakid isin jalaa ta'e yookaan akka isin jalaa hatamee jirutti jechuudha ufirraa dhabamsiisuuf qilleensarraa buusuuf deemtan jechuudha asirratti gadi buutanii jechuudha koontiiniyuu jettanii jechuudha hordoftoota kiyya ani amma koontiiniyuu jeeniin jira sana booda ammallee haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha asirratti illee koontiiniyuu bakka jedhu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda amma haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya asirratti jechuudha paaswordii Facebook keessanii san Facebook gubuu deemtanii san itti naqxuu jechuudha yoo paaswordii isaa hin beeknellee akkamitti akka argattan viidiyoo darbe keessatti isin argisiisee ture yookaan immoo asirratti gadi buutanii forget password bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha paaswordii haaraa lafaa itti uummattanii deebitanii gubduu jechuudha nama paaswordii kiyya ittiin galchaa jechuudha hordoftoota kiyya akkuma argitan ana amma paaswordii kiyyallee itti galcheetin jira asirratti gadi bu'eetin koontiiniyuu jedhaan sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha amma asirratti jechuudha delete account isiniin jedhaa jira jechuudha amma asirratti bakka kanarratti gadi buutanii delete gootuu jechuudha account kana amma gubnee jechuudha kun akkuma argitan amma ni eeggannaa jechuudha hamma inni nuuf banamuuyyi walumaan eeggannaa sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan amma jechuudha Facebook ni kun amma already gubatee jira jechuudha hordoftoota kiyya yeroo gubatee haala kanaan jechuudha fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha Facebook ni kun amma guutummaan guutuutu gubatee jira jechuudha sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha Facebook biraa kan isin keessaa qabdan haala kanaan isiniif baasaa jechuudha sana booda isin Facebook keessan kan barbaadan san jechuudha login gootaniituma seentuu jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan Facebook isin hin barbaachisne guutummaan guutuutu ofirraa gubuu dandeessanii jechuudha fakkeenyaaf Facebook haaraa yoo banatu barbaadanillee haaluma kanaan jechuudha kan nama ofirraa gubdanii gama gadii kanaan gadi buutanii jechuudha kan barbaadan jechuudha bifa haaraa yaan kun asirratti create new account bakka jedhu kana cuqaastanii banatu jechuudha hordoftoota kiyya akkamitti Facebook karaa sirrii ta'een akka itti banattan immoo hordoftoota kiyya namoonni baay'een ni beektanii warra hin beekneef immoo viidiyoo biraa isiniif qabadee kan dhufu ta'a haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyya Facebook keessan jechuudha kan nama ofirraa gubdanii Facebook keessan qofatti deebi'uu ni dandeessu jechuudha akkasumas Facebook keessan kan isin hin barbaachisne haala kanaan ifirraa gubuu dandeessanii isiniin jedha hordoftoota kiyya amma kun akkuma argitan Facebook kiyya kan na barbaachisu keessatti deebi'eetiin jira jechuudha hordoftoota kiyya asumaan viidiyoo kana warreen gara peejii Oxygen Media Network irraa na hordofaa jirtanillee hordoftoota kiyya profaayiluma keenya jala gadi seentanii jechuudha bakka mallattoo YouTube jirtu Oromaan bakka jedhu kanarra cuqaastanii gara YouTube dhuftanii bal'inaan achirratti baratuu ni dandeessuun isiniin jedha hordoftoota kiyya warreen gara peejii Facebook keenyaatiin na hordofaa jirtanillee viidiyoo xiqqoo argatta waan ta'eef parsantaa muraasan asirratti gadhiisa waan ta'eef karaa kanaan dhuftanii jechuudha osoo maqaa kiyya barbaaduuf hin cinqamin profaayiluma kiyya jalaan jechuudha peejii kiyya jalaan argatuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya haala kanaan Facebook isin hin barbaachisne ufirraa gubuu ni dandeessu hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabadee dhufalleen kan jalqabaa kaafnee hanga dhumatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuu fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba maarree isinilleen viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii hordoftoota kiyya chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan jajjabeessuuf chaanaala kanaaf haaraa kan taatan hundumti keessan subscribe gochuu hin dagatina namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifiikeeshinii tanarra kaa'uu hin dagatina warreen hanga ammatti baroomsi keenya isin jala darbellee mata duree viidiyoo jedhu kanarra cuqaasuun viidiyoon barnoota baay'eetu as keessa jira jechuudha kan isin komentii jalatti gaafattan hundumtu as keessa jira waan ta'eef jechuudha asiin hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha keessan deemtanii waan barbaadan sirreeffatuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoo barnoota kan hanga ammatti hin hojjenne hundinuu as keessa jira
hordoftoota kiyya viidiyoon kulleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Like tuquun anaaf jajjabina waan ta'eef hordoftoota kiyya baasii isiniin gaafatu sakandii muraasa isinitti fudhata. Viidiyoo like tuquu aadaa godhadhaan isiniin jedha. Barumsa keenyarraa bakka isiniif hin galin komentii jalatti yaada keessan naaf barreessuu hin dagatinaa waan danda'urraa kan isiniif deebisu ta'a hordoftoota kiyya. Barumsa irraaf qabadillee asumarratti kan raawwatu ta'a. Barumsa itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.